Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa isiniif abaayyatu jaalatamtootaaf kabajamtoota Deef YouTube jalatti kan argamtan akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koodha gooftaa isa nagaa nu laatee maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Tole kaa YouTube koof haaraa kan taatanii subscribe share like gochuudhaan maatii nuuf ta'a isiniin jenna. Akkasuma irraa barnoota gabaabaa namoota WhatsAppiin keessan isin rakkisee akkasuma WhatsAppiin keessan kan isin irratti cufamu jechuudha. Kanaaf deebii isaa yookaan furmaata isaa qabadhee isiniif dhufeen jira. Walumaan kallattiidhumaan gara barnoota keenya irraatti dabarra. Egaa baay'een keessan WhatsAppiin keessanii gaafa guutee isin irratti kan cufatu hin jira. Kanaaf isa kana immoo maal gochuu qabna isa jedhu sirriitti na duukaa bu'aatoo sirreeffadhaa tokko WhatsAppii keessan keessaa sagalee jiru qulqulleeffadhaan isiniin jedha. Tole amma kallattiidhumaan WhatsAppii xunnaa namoonni aappii WhatsAppii qabdan jechuudha. WhatsAppii kana keessa gaafa seentanii as sarara kana sadaffaarra xuxxu. Sarara sadaffaa kanarra gaafa xuxxanii amma fakkeenyaaf guruuppii kana keessaa nama yoon as keessaa nama sagalee kana yoon iddoo kana namoonni baay'een keessanas moorii kan jedhu kan xuxxanii cheetarri chaaltii kan jedhu kana gaafa xuxxanii sagaleen as jalaa hin bada. Isa kana duwwaa miti. Kuni as jalatti rakkoo hin qabu. Asiis qulqulleessitanii dirqama garasii qulqullaa'uu qaba. Istoor enda daataa isa jedhu jalaa qulqullaa'uu qabaa jechuun barbaada. Kanaaf amma ankoo baay'ee sanan qulqulleessaa yeroo yerootti garuu namoonni WhatsAppiin isin irratti cufata jechuudha deemee booda isin irratti cufata. Kanaaf isa kana immoo kan isin xuxxanii sirreeffachuu dandeessanii as dhuftu bakka sarara sadii kanaa kana booda as xuxxu. Asirratti intinaa dhuffattu lafa onlaayinii keessan jechuudha. Onlaayinii keessan dhuffattu asirratti suuraa keessan yoo barbaadan hin mul'istu yoo barbaadan hin dhossitu. Ani arra kan isinitti himuu barbaadu isa kana namoota sagaleen isin jalaa guutee WhatsAppiin keessan isin irratti cufatu jechuudha. Iddoo kana xuxxu store and data isa jedhu kana jala as jala gala jechuudha WhatsAppii keenya. Sagaleen isin garasii balleessineerra jettu inni garuu as jala guutee jira jechuudha. Kan koo amma meeqa qabatee jira? 9.8 GB qabatee jira jechuudha. Kana jechuun sagalee baay'eetu as jala jira jechuudha. Amma waldaa kana jala sagalee meeqatu jira? Waldaa kana jala sagalee meeqatu jira? Sagaleen 1282 jechuudha. Kuni garasii yoon balleesseyyuu as jala qabata dhufe. As jala dirqama baduu qaba. Gaafa nuti as jala balleessinu garasii bilbilli keenya qulqullaa jechuudha. Bilbilli keenya qulqullaa. Kanaaf namoonni hundumti keessaniyyuu amma ani isa kana nan qulleessa. Sagalee 400 fi waan ta'etu jira nan qulleessa. Obsaan eeggannaa eeyyee kinoo amma qulqullaa'ee jira jechuudha. Ammas akkasumatti deemtanii kan qulleessuu barbaaddanii akkuma kanatti qulqulleessitu. Akkuma kanatti qulqulleessitu jechuun barbaada. Gaafa as jalaa hunduma isaa qulqulleessitan yoo barbaaddanii tokko tokko isaatiin sagalee namoonni fuudhanii otuma isin hin beekin guruuppitti isiniidhaan illee guruuppii keessanitti akkasinii guruuppii akkuma arganitti akka itti isin hin daballee isallee ofirraa hidhuu dandeessu jechuun barbaada. As tuxxaniitu iddoo ammaa kana inni kun jechuudha. Isa kana guruuppitti isin dabaluu hin danda'ani eenyumtu jechuudha. Eenyumtuu guruuppitti isin dabaluu hin danda'ani isa sadaffaa kanarra kaawwattu jechuudha. Mayaan kontaatti kan jedhu kana abbaan barbaade itti aadee isin gochuu danda'a. Akka kanatti guruuppitti illee akka isin hin daballe sirreeffadhaan isiniin jedhaa. Barnoonni keenya irraa kana fakkaataa
gaafii yoo qabaattanii koomentii jalatti barreessaa isiniin jedhna.